osoo intarneetiin gonkumaa addunyaa kanarra hin jiraanne maaltu ta'a? Osoo intarneetiin addunyaa kanarraa akka tasaa dhaabbatee deebi'uu didee maaltu ta'a? Osoo intarneetiin guyyootaaf, sa'aatiif, daqiiqaawwaniif dhaabbatee kaampaaniiwwan addunyaa kanaa ciccimoo irratti maaltu ta'a? Gaaffii kana yaaddanii beektuu laata? Nageenya keenya hin daganne. Akkam jirtu? Hordoftoota Wiirtuu Miidiyaa. Gaaffilee kunneen dhimmoota intarneetii wal qabatan irratti odeeffannoon argadhe muraasan isin biraan ga'a. An Yoonaas Mangashaati. Osoo intarneetiin addunyaa kanarra gonkumaan jiru ta'ee barnoonni akkam ture? Barattoonni fi barsiisonni intarneetii malee jiraachuuf kutaa barnootaa mana kitaabaaf kitaabota barnootaa irratti hirkatanii hojjetu ture. Kun seenaa yeroo dhiyoo biyya keenya keessatti ture. Biyyoota guddatan keessatti garuu kan irraanfatamedha. Barattootni fi barsiisonni filannoo xiqqaa fi odeeffannoo ga'umsa xiqqaa qabu argatu. Sababni isaas intarneetiin waan hin jirreef odeeffannoo bal'aan hin jiru. Dabalataanis malli beekumsa waliif qooduu fi walquunnamtii keenyaa kabiraa ture. Osoo intarneetiin gonkumaa addunyaa kanarra hin jiru ta'e gama miidiyaatiin akkaataan oduuf odeeffannoo nuti fudhannu kan gama intarneetii gonkumaan jiru odeeffannoon addunyaa kamirraan nu qaqqabu kun hin jiru ture. Bullee karaa televezyiinii, karaa raadiyoo turree dhageenya, turree karaa gaazexaa dhageenya turre. Ammaan kana garuu waan ta'aa jiru kallattiidhaan arginu. Kun jireenya intarneetiin nu barsiisedha. Siyaasni saffisaa miti. Akkaataan bulchiinsaas akka ammaa dogongorri xiqqoon bahee kan mul'atu hin ta'u ture. Namni hundumtuu yaada isaa kennachuuf bilisa waan ta'eef yaadawwan wal morman, wal qeeqan, dogongora salphaatti hubachiisan namoota waan dhiyaataniif bulchiinsi salphaa ture jedhu xiinxaltoonni. Dinagdeen battalumatti jijjiirama. Akkuma hundi keenya beeknu tajaajilamtoonni ismaartii yeroo ammaa kana karaa intarneetiitiin gibira kafaluu, doktara isaanii beellamatu, kallattii garaagaraatiin tajaajila argatan mara intarneetii malee dinagdeen kufaatii hamaa keessa bu'aa jechuudha. Humna elektirikii, warshaalee, buufataalee humna ibsaa irratti intarneetiin kafaltii isaatiin wal qabatee tajaajila isaatiin wal qabatee hirkataa waan ta'eef galiin biyyoolessaa, dhimmoonni sassaabbii galii, ciccitiinsi tajaajilootaa kan ittiin mirkanaa'an karaa intarneetii waan ta'aniif ujummoowwan boba'aa fi humnaa intarneetii irratti kanneen hirkatanidha jechuudha. Yoo intarneetiin hin jiraanne dinagdeen qabbanaa'aa ta'a. Geejjibni ni dhaabbata. Tajaajiloonni hawaasummaa kanneen akka eegumsa fayyaa, nageenyiif tasgabbiin hawaasaa, barnoonni, walgargaarsi hundi haala ajaa'ibaatiin miidhamaa jechuudha. Kanuma waliin dhaabbileen ijoo kanneen akka ibsaa, boba'aa, bishaanii tajaajila isaanii dhaabachuu maluu jedhu xiinxaltoonni. Kanaan booda namni wal hin argine tajaajila neetwoorkiitiin ala qaamaan deemee wal arguutii malaa jechuudha. Yoo intarneetiin hin jiraanne wal bira darbuu jechuudha. Intarneetii irratti ergaa walii dabarsanii bakka akkasitti wal arginaan, bilbilaan wal arginaan yoo dhaabbatate jaarraa tokko dudduuba deebi'a ilmi namaa. Osoo intarneetiin hin jiraanne namoonni yeroo baay'ee wal arganii qabatamaan wal dhaggeeffachuu fi taa'anii haasa'anii hubachuutti deebi'uu kun gaarii ta'uu malaa. Haasaa namootaaf namootaa yoo ilaallu garuu addunyaa har'aa akkaataatti jiraannu duuba nu deebisaa jedhu. Yoo intarneetiin guyyaa tokkoof addunyaa kanarraa addaan cite addunyaan dinagdeedhaan maallaqaan kan tilmaamamu yoo ta'e kufaatii dinagdee hamaatu ishee mudataa. Walumaa gala maddi gooftee baase kan agarsiisu addunyaa irratti guyyaa tokkotti doolaarri Ameerikaa biiliyoona 43 biliyoonii dhabuu danda'u jedha. Fakkeenyaaf Ameerikaan doolaara biiliyoona 11 dhabdi. Chaayinaan doolaara biiliyoona 9.8 dhabdi. Yuunaayitid Kingdom Ingiliziin doolaara biiliyoona 3.8 dhabdi. Jappaan doolaara biiliyoona 2.7. Jarman doolaara biiliyoona 1.5. Biyyi Hindii doolaara biiliyoona 1.4 dhabdi. Biyyoonni kunneen kaanis lakkoofsisaa ammaan xiqqaasus tarreeffamaniiru. Guyyaa tokkotti intarneetii yoo cite doolaarri biiliyoonni 43 dhabamuun intarneetii wajjin waa wal qabatudha. Sochiin addunyaa kanaa intarneetii wajjin waa wal qabatudha jedhu. Sochii daldalaa yoo ilaalle hojiin multi-cloud irratti multi-cloud approach jedhaman irratti daldaloonni socho'an kunneen balaadhaaf saaxilamu. Gama biraatiin dhaabbileen dhuunfaaf mootummaan hanga 89 cloud fayyadaman hybrid approach kanneen fayyadaman 80 hooggantoonni IT 97 ammallee sirna cloud fayyadaman balaadhaaf saaxilamuu jedha. Dhaabbileen teekinooloojii gurguddaa hunda keessatti yoo addaan cituu mudate doolaara biiliyoona 1 ol dhabuu akka malaniin. Fakkeenyaaf Googiliin daqiiqaa tokko keessatti doolaara walakkaa miiliyoonaa yookaan doolaara
500,000 dhabuu danda'a. Meettaan immoo daqiiqaa tokkotti doolaara miiliyoona 221 akka dhabuu danda'u yookaan kasaaruu akka danda'utu eerama. Intarneetiin addunyaa kanaaf waa mara. Kana yoo jenne intarneetiin sababawwan kamiin adda cituu danda'a kan jedhu gaaffii guddaa. Intarneetiin sababa mootummaan abbaa irree yookaan gosa qurxummii shaarkii kan galaana keessa jiraatuutiin yookaan dogongora nama dhuunfaa tokkootiin adda cituu mudachuu danda'a. Fakkeenyaaf dhiyeenya kana aappii tokko irratti jijjiiramni taasifamuudhaan kompiitaroonni miiliyoonaan lakkaa'aman hojii dhaabanii jiru. Kanaanis daandiiwwan qilleensaa sagantaa balalii 10,000 lakkaa'aman haqaniiru. Hospitaalonni wal'aansa baqaqsanii yaaluu adda kutan. Bilbila yeroo balaas rakkoon mudatee ture. Maayikiroosooftii fi Cloud Strike dhuma irratti rakkinicha furanii jiru. Ta'us garuu rakkinicha hanga tokko torbaniif tureera jechuudha. Sochiin hundi intarneetiin kan walitti hidhate ta'uu isaatiin rakkoon wal fakkaatu kanaan booda mudachuun isaa waan hin oolle ta'uudha ogeessi kan tilmaamu. Adda ciccituun intarneetii kanaan dura addunyaa irratti mudatan addunyaan intarneetii malee maaltu mudachuu akka danda'u kanneen agarsiisan. Ogeessi nageenya intarneetiif xiinxalaa teekinooloojii ta'e Riitaash Kadak BBC'n dubbisee akka barreessetti faayidaan amma argataa jirru kun gatii kan nu baasisudha jedha. Adda ciccituun intarneetii cimaadha jedhame bara 1997tti mudateera. Dhaabbata Network Solution jedhamu mudatee ture. New York Times akka gabaasetti yeroo sanatti marsariitiiwwan .com fi .net jedhamuun xumuran hundi hojii dhaabanii turan. Addunyaa irratti marsariitiiwwan miiliyoonotaan lakkaa'aman adda citanii ture. Imeeliin namoota hin qaqqabu ture. Dhaabbileen maamiltoota isaanii waliin wal quunnamuu waan dadhabaniif hojiin rakkoon mudatee ture. Faayidaan intarneetii yeroo sana qabu kan ammaa waliin wal bira qabamee yeroo ilaalamu miidhaan yeroo sana qaqqabee ture murtaa'aa ta'ee ilaalamuu danda'a. Ammaan kanatti garuu jireenyi keenya hundi intarneetiidhaan walitti kan hidhamedha. Intarneetiin adda cite yookaan neetwoorkii wayitu rakkoon mudatee yeroo jennu jireenyi keenya ni burjaajaa jechuudha. Bara 2019 miidhaan intarneetii hawaasa Alaaskaarra ga'e akka fakkeenyaatti heerama. Jireenyi namoota 100,000 akka dhaabbatu dirqamsiiseera. Miseensa hawaasichaa kan taate Helen Mans wanti hundi ni dhaabbatee jira. Hangammaatti naannoo keenya kompiitaroota sirreessineen xumurree jetti. Torbanoota 10f sararri intarneetiin sirreeffamne ture. Hojjettoonnis taayippiidhaan barreessuuf deebi'anii dirqaman. Intarneetiin Armeeniyaa kan sarara tokkicha irratti dhureeffatee ture. Sararichi karaa Joorjiyaatiin kan darbu ture. Bara 2011tti maanguddoon waggaa 75 intarneetii Armeenotaa miliyoona 2.9 fayyadu addaan kan kutan. Maanguddoon kunis osoo gara Joorjiyaatti ce'uuf jiranuu sararicha meeshaa qara qabuun kutanii darban. Namni kun to'annaa jala yeroo oolfamanitti boodarra sababii umurii isaaniitiin lakkifamaniiru. Erga gadhiifamaniin booda intarneetiin maal akka ta'e kan beekne dubbatan. Gorsaan intarneetii Awurooppaa baha giddugaleessaa fi giddugalaa Eeziyaa Van Hopsipaan kun rakkoo amantaa sarara intarneetii dheerina kiiloomeetira 10,000 qaburratti jiru agarsiisaa jedhan. Sararoota kunneen dijitaala gochuun filatamaa akka ta'e himan. Bara 2017tti Zimbaabuween guyyaa walakkaadhaaf intarneetiin qabdi ture. Rakkinichi kan mudates erga keebilii karaa Afrikaa kibbaatiin darbu tiraaktarri adda kuteen booda ture kan mudate. Keebiloonni bishaan galaanaa jala diriirfaman haleellaa shaarkitiif saaxilamoodha. Kanaan duras shaarkonni keebilota addaan kutanii beeku. Miidhaan shaarkonniif sanyiiwwan qurxummii kaan qaqqabsiisan bara 1964 irraa kaasee sararawwan bilbilaaf teelegiraamii irratti rakkoo uumaa tureera. Guugiliin sararawwansaa bishaan galaanaatiin gadi jiran kan maruuf sababii kanaatiin jedhu. Bara 2022tti rakkoo kominikeeshinii Raajaans Kanaadaa mudateen sararri intarneetii bilbila Kanaadaa harki 1/4 adda citee ture. Sababa kanaatiin sochiin namoota miliyoona 11 danqamee ture. Bilbilli yeroo balaa tasaa adda citeera. Hospitaalonnis beellama isaanii haqanii turan. Kaffaltiin karaa onlaayinii dhaabbateera. Jiraataan Toorontoo Kaataak jedhaman hiriyaantii sarara bilbilaa Roojers fayyadamaa turte. Guyyaa sana qormaanni jala baheera. Sababiin isaa lakkoofsa kutaa qormaata ishee bilbila ishee irraa baafachuu waan hin dandeenyeef ture jedhan. Yeroo tokko tokkos mootummoonni intarneetii addaan ni kutu. Mootummoonni abbaa irree fi dimokiraatota jedhamanis to'annoodhaaf jecha gocha intarneetii addaan kutuu fi dhiibbaa irraan gahuu ni raawwatu. Xiinxalaan odeeffannoo Access Now kan ta'an Zaak Roosan bara 2016 irraa kaasee yeroo 1,500 mootummootaan hidhattootaa fi humnoota poolisiitiin intarneetiin adda citeeraa jedhu. Dhiyeenya kanas walitti bu'iinsa Baangilaadesh mootummaa aangoo irraa buuse barattootaa fi poolisoota gidduutti uumamuu hordofee mootummaan intarneetii addaan kutee ture. Tarkaaffii humnootiin mootummaa fudhataniin yoo xinnaate namoonni 150 ajjeefamuun yeroo sana gabaafameera. Yeroo ammaatti tajaajila intarneetii argachuun mirga namoomaatii sochiin jedhu beekamtii argataa jira. Hojii, tajaajila fayyaa, barnoota, daldala, wal quunnamuu fi waliigalatti
jalatti karaan ittiin addunyaan wal agarru adda cituun maal uumuu akka danda'u yaaduun barbaachisaa. Intarneetii yoo adda citu sarbama mirga namoomaa galmeessuun hin danda'amuu jedhu xiinxalaan kun. Indiin mormii ukkaamsuudhaaf intarneetii adda kutuudhaan biyya jalqabaati. Biyyoonni biraa 83 tarkaanfii wal fakkaataa akka fudhatan BBC'n gabaasaatii yaadachiiseera. Kallattii kanaatiin adda durummaadhaan intarneetii adda kutuudhaan Iraan, Raashiyaa, Aljeeriyaa, Senegaal, Tanzaaniyaa, Kaameruun, Venezuelaa eeruun akka danda'amus eereera. Keebilii intarneetiin ittiin imalurra yoo miidhaan qaqqabe rakkoo guddaa hordofsiisuu danda'a. Haa ta'u malee sararri kunis hanga bu'aa inni qabuutiin eegumsi taasifamuufi akka qabudha ogeessonni kan dhaaman. Dhaabbata odeeffannoo diskonnektiitti daayirektarii olaanaa Kaasiyoo Piraayim akka jedhanitti rakkoon kanaan dura sararawwan intarneetii irratti mul'atan bilbila akeekkachiisaati. Dhiyeessii intarneetii keessatti hirmaataa kan jiran dhaabbilee muraasadha. Kunis rakkoof saaxiluu mala jechuun dameewwan kun dhaabbilee muraasaan durfamuunsaa qaama rakkoo akka ta'e kaasanii jiru. Dhumarrattis mootummoonni dhimmoota diriirsa intarneetii irratti yaaduu akka isaan qabanidha. BBC'n gabaasaatiin kan inni yaadachiise. Hordoftoota keenya waan jiru keenya wajjin wal qabatu intarneetii irratti odeeffannoo muraasa isiniif laanna. Intarneetiin adda cituun akka dhiibbaa mirga namoomaatti addunyaan ilaaluuf deemti. Jireenyi keenya marti intarneetii wal qabataa waan ta'eef intarneetiin addunyaa keenya jijjiireera. Jiruun abbootii keenyaaf kan keenya garagara. Neetwoorkiin bilbila harka irratti baannuu kaasee hanga intarneetiin dhimmoota garagaraaf fayyadamnu akka qilleensaatti akka nu fayyaduu gaheetu mul'ata. Mee yaadaa yoo bilbila dhabdan jireenyi keessan maal ta'a? Akka tasaa utuu bilbilli nama hundumaarraa fuudhame jireenyi keenya booda deebi'ee nama waamuuf nama haasofsiisuuf gara waraqaa walii barreessuuf walii erguutti deebinaa jechuudha. Addunyaa biroo keessa jirra. Jireenyi ilma namaa jijjiiramaa jira. Nagaa ta'a.